أنا متكلم يروح أنا كيس أنا قاعد ولا ما maali jarana ka wal abdani wali wacha kan dem tadif maali Laki tani ma na dhaga'uu dide. maali ni kai itti Ila anatu si dhaga'uu dide fageenya kee eegin si biratti rakkoo qulqullina kee eegin si biratti rakkoo bakka namni baay'atu naqeen jenna rakkoo siruma of dagattee taphata of dagachuun kun immoo gatii nu kaffalchiisa gatii si kaffalchiisa maal koronaa kana irratti qoosuun kun labsii koovid 19 irratti baye yaadatta miti ela hidhaa maallaqa xiqqaa kuma tokko guddaansa haga kuma 200 nama adamsiisa kana beekisittan immoo darbees immoo nama hiisisa si abbootiin amantaa hundi itti mari'atanii ka itti walii galan atin akkamitti bakka namni itti baay'atu bakka amantaa hin deeminaa nuun jedhanitti mana keessan taa yeroo jedhanitti maal jechuudhaatin mee amma nu laal ji'a ramadaanaa kennu mana keenya teennee taraa'ee keenya salaataa jiru kun osoo jiru akkamitti namatti makamtaa akkamitti bakka dhoorgamanii dhaxxaan siin jedha mee amma laal yeroo darbe irreecha tulluu irratti wal geennaa jedhame jennaani lakka irreecha tulluu kana barana baaneeti bara fayyaa taane bara nageenya arganne kabajnaa waliin jedhame itti mari'atametti atiin ammoo waan kana raawwatta maal qaba yoo fayyaa kee edde maatii keetiifis fayyaa kee abbo jedhaa kan jedha ila maal seeta. deemnirra Wanti jechuu barbaade maal jettaa miti. Dhugumallee isinitti hin dhagahamu. Nutis bar lubbuu qabna. Maatis ni qabna. Isiniif jechaan bar seera kabachiisuudhaaf guyyaa guutuu as dhaabachaa oolu. Dhugumallee isinitti hin dhagahamu. Maal qaba? Nuti ala jirre isin immoo mana keessanii lubbuu keessan bararta. Fageenya kee gad